እስካሁን ድረስ እዛው ሐኪም ቤት ነው ያለው እና ለማንኛውም ማለት ነው እንግዲህ ይማን እስከምትመጣ እየጠበቅኳት ነው። እንግዲህ ይማን ምን ትለኛለች አብረን የምናየው ይሆናል። እማ ሃይ አውዝ ቢላሂ ምን ሸይጣን ረጂም እኔ ይማን ከየት ነው ደግሞ አንቺ የመጣሽው? እሺ ነኝ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشما أكم درتني وردفتوتا كبجمتوتا كنا أنا نقاد أجل تربي بكم أجرتني تناجيني سني فضاياتو أكم أرجتني فيديو جل كبرت سنين هدي زرجتني جرتني إيماني نقول في سيست جل كبرت بقى يسودات نرفتي يعني سميات ولا برتو يسينت نما براتي بيل لمن أكيد جت فيديو guutuu saagaltanii ilaaluu dandeessanii asirratti jalqabarratti imaanii baay'ee dinqisiifadhe hangama kiyyaanii sababni isaa nama tokko sanuma masaanummaa rakkoon qabuyyuu imaan amma kana ajaa qabdi natti hin fakkaatu sanuu nama gizee baay'ee miidiyaa irratti namni kun sossodaatu nagaan namatti hin dhufne yeroo jalqabaatiif argitee osoo rifatiin jechuudha. Yoon siniin jedhu jalqaba irratti rifatteetti garuu osoo nan dhahaniin yookaatti gilii wayi waan biraa keessan galiin nagaan diinaasaun kee baay'ee tokko waan nama ajaa'ibu maashaallah rabbi sirraa jaallatu siin jedha imaanii achirratti gaa akkuma argitanii asirra yaada koo wantan sinii qoodu dhufee nama gizee tokko namatti boona yeroo tokko addunyaan kun alkaan bishaantirra alkaan dhakaatirra jedhama mitiire ergasii yeroo baay'ee siinii ofiisiitii fi yeroo deddeemanii kadhatan yeroo deddeemanii maal jedhanii baay'ee tokko ishiin jettu turte barbaadamaa turte namni biraallee kadhataa ture fedhiin qabdu turte ammoo modeeben erguma wallolaniyyuu gaafuma wal waraanan sanayyuu jechuudha hordoftoota keenya saayidoon gizee dhufu ani dhiifama jennaanan dhufee jedhe jarri immoo dhiifama maalii minaamin jedhaa turanii garuu amma garuu sumayyaan ofiisiitiif nageenya barbaaddee ofiisiitiif saayidoon nu kasasu jedhaa nurraa dhabii minaamin jettee ijoolleen baay'een illee afaan kana wallaaluudhaa turtanii afaan amaariffaatti jalatti hedduun keessan jechuudha. Kanaafuu amma ofiisiitiif imaaniidhumaan jaruma ergasii arrabsitu jechuudha. Imaanii saayidoon irraa dhawulki yookaan immoo dubbii kan akka laaffisu godhi minaamin jedhaa jirti. Dhugaa dubbachuu fi saayidoon aynuu nan beeka sumayyaattillee garaan jabaatu maaliif haadha ilmaan isaatiin waayyuu imaaniin achi keessatti kirkirii baay'eetti guddistee bishaan faasii fidedhaa turtee ni kaateetiyyuu dhumarratti viidiyoo sanillee argitu maal jechuu barbaadee obboleeyyan kiyyaa garuu wanti isin beekuu qabdanii asirratti yeroo tokko yaani ilmi namaa bakka du'an itti hafan malee bakka dhalatanitti nafan jedhama mitiiree yeroo tokko yaani wanti hundiyyuu faallaa fuggisoo yeroo ta'u mul'ata jechuudha. Dubbisuma yaa kanarraa yaani yeroo baay'ee siin kadhatamaa turte ergummaa isaan kun kayyuu nagaa maaliin si waliin barbaadedhaa turte viidiyoo gaafa jarra wal waraananuu sana keessa yoo argitan ta'e yuutuub chaanaala saayiduu irratti jechuudha. Kanaaf hordoftoota kiyya yeroo tokko akkasii addunyaan hin qayyaramaa rabbi nagaa haa buusu garuu immoo asitti immoo imaanii hundaafuyyuu maaliif jennaanii haadha ilmaan isaati yoo naa danda'amina tasgabbeessa itteetumatu akkuma tasgabbooftee dubbiste sana immoo nageenyumaan baatee baay'ee tokko aarte dhugaa dubbachaa taanaanii baay'ee tokko yaani waan baay'ee aarte na fakkaate yaani baay'ee asabdees immoo jirti inuma dhiisaafis immoodha maaliif jennaan haadha ilmaan nuti isaan gafaati ilmaan jalqabaa jechuudha saayidoonis jennee fi abdannaa garuu ana achirratti imaanii si dinqisiifadhe wanti si dinqisiifadhe tokkoffaa irratti fakkeenya amma utuu hawwiifaa taate yookaan harkaatti waan fiiduu ifaan fakkaata yookaan jalaa waan fiiduu waan fakkaate maaliif namni jarjaru kun yeroo tokko yaani takkanaan mul'ata yaada isa kanaafuyyuu baguma nagaan dubbistee garuu immoo xiqqoo waan isin jette irratti isin tababbaraanii naamniidhaaf shirsumayyaatu jetteeni bareedduu turte sababni isaa kun akkuma sii kana dhugaa dubbachuuf immoo saayidoonis waan isii jaallatu na fakkaata maaliif
biyyoormaa keessatti wajjin turne jireenya biyyoormaa warra keessa yeroo sitti beeyna ati immoo keessattuu imaan hin beektan si'a garuu hawwi qaban qabu biyya namaatii galtee jiru biyya namaa keessa yoo biyya akka Yamanii kanatti annaa baay'ee tokko si dinqisiifadhe imaanii bakki si dinqisiifadhe bakka itti tasgabbooftee itti dubbatteedha jechuudha. Kanaafuu viidiyoo bareedaadha daawwadhaa gadhumaatti share like godhaa isinillee ani garuu baay'ina ajaa'ibee Sumayyaan isa makanatti harka kennattee dhuftee warreetii isaan dubbisaa karaa isaatiin nageenya bu'uu danda'a karaa Saayidoo qofaan nagaan bu'uu danda'as yaan nagaachuun fakkeenyaaf siinii dhagatee jedhee hidhaa sana yoo irraa kaansalee deeme nagaan hin bu'a jechuudha. Maaliif jennaan namni dhukkubsatu yookaan mucaan waraanamee ofiifuu mana yaalaa jiru akkamitti dhama yaannis akkasumas fakkaatee akkasuma akkam viidiyoocha ilaaletti akkasii rabbi nagaa haa buusu. Maashaallah tabaarakallaa bareedaadha. Nagaa waan hunda caalaa Saayidoo yookaan abbaan Jamiilaas immoo akka dhiisuuf abdii qabna. Maaliif ilmi namaa deemee dhiisni waan hunda caalaa jalqabuma yuutuu waan kana dhiisanii jarris haddii kana bakka kana hin ga'amu ture. Akkasitti ani waan guddaa irraa baradhee gizee wayii aaneenyuun qabuu hin danda'u aaneenyuun akkasuma godhanii takka tumuu xiqqoo wanta akkasii kun guddaa irra kennachuun kana na dhibee maaliif jennaan deemee gizee kaan bishaan akkuma jalqaba isiniin jedhee gizee tokko bishaan irraa gizee tokko dhakaa irraa akkuma jedhanii asumatti viidiyoo keessaniif fixaa baay'ee isiniin jedha. ሌላም ጠራልሽ ስልኩ የለኝም እስኪ ስልኩ የለሽም ወይ? በጣም ነው የምታሳዝነው። በጣም ነው የምታሳዝነው። ምን ነው ድምጽሽን አስተካከልሽ? ምን ልታወሪ ነው አሁን ደግሞ? አይ እኔ ምንም አላወራም። የት ትችያለሽ? በጣም ነው እንደተናደድሽ። ውሃ ላንጣልሽ? ተባበረኛለሽ? አዎ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ሰው እንተባበራለሁ ነው። ሄጅሻም ግን ደግሞ እንዳንቺ አይነት ሰው ከመተባበር እንደዚህ ዝም ብሎ ቆሞ ማየት ነው የሚሻለው። አሁን ለማንኛውም ስራ የለሽም?